Indonesia. Eh? Di Indonesia. Eh?
bakka rakkoo keessa bakka jiru yeroo dhiphotamu namatti tola. Garuu idiluu nama murteessa kaasirratti walitti naarinaati. Amma Mansuur ijoollummaa qabaa, mucaa xiqqaadhaa, ol guddataa jira. Kanaaf itti naarinaas guutuma waan filate guddaa jiru. Mister Gaadi lafa abbaa fedhe filatee jaallachuun mirga isaati. Wayii gubbaa keenya keessaa dhufee arge. Miti Koko na jala naasanii turtaana jala asaaraan. Dhiirri godhadha dhiirri tokko kanatti naasuu. Maal jechuudha? Maal? Omo haasoftaa kaadhi. Omo fudhattaa kanari. Maaliif godhadhaa kunis? Mansuur narraa dhorkee Mansuur. Abeet, akkana laa. Na jala naasofsiisii ijoollee. Maa dubbata mataa qaban silaa jedhee. Mister Gaadi, baga nagaan dhuftee
Anamma ko ya wa wai sitti mati Mansure. Dr. Mansure. Wa wai sitti bara go. Shamarreen keenya je. Dhugaa dubbachuudha taanaan warqii je. Maaliifi yoo akkatti dhiyaatan wallaaltan kutaa keessaan nagaafadhaa isinii kenna karaa mata hedduu marka jiraatu. Akka shamarreetti dhiyaatan yoo barbaaddan. Baasi kaadii kan. Kaadiin nagaamiti. Bilillee warra duriitii jette warra ilaa kaadii warra akka bilillee duriitii jette seenaa duriitii jette warra maan jedhinati. No. Warra durii warra seenaa. Amma dhageessaa. Nama girgiddaatanis hin dhiita nama jedhu ati. Boolakki bu'aa ajaa'iba wallahi biyya duniyaa. Wallahi dhaggeeffadhaa mee gisee tokko dhiifamanaa godhaati mustarqaati dhaggeeffadhu. Wallahi ajaa'iba. Waan tokko jirudha. Ani aareetaan akka jedhe qaddiinii fi qubna garree adda. Ani akka jarri qalladaara nus nan beekaafani. Mansuur hin qallada nan beeka akka hin qaddite. Garuu haa ta'u malee qoy zimme dhiga. Qoyaa bitattu. Isaan dubbadhaara zimmi jedhe. Sinii galee qaldiin inni nu qalladaaru dhugaadha girgiddaan sinaa minaamin kuni qaldiinii fi qubna garree adda yaa jamaa qalladaa qabaddaa. Garuu akkati qalladdu immoo kan qaldiin beenne meeqatu jira. Kan immoo mikinaata godhatee ajandaa nu godhachuu deemu meeqatu jira. Yoo nu wal kabajne qaldiin bootaa qaba. Garuu kun ittiin qalladamu miidiyaa irra jira gobbaa meeqa jira miidiyaa kanarra kan ajandaa barbaadu. Kanaafan jedhe malee ani kanaafanis niin jedhe malee ani durba jimmaa jaallattus jibbitus zimmi jedhi kalaas miidiyaa irratti baatanii qaddee akkanaan qalladina. Ajandaa nu godhachuu namaaf hanbane ta'u meeqa jira. Kanaafanin jedhe malee ani qaddiin bootaa qabas ni galee fuutanii sanii argitanii moo qaddii kanamaaf qalladdu silasin qaddii meeqa jira meeqa. Laa doktor isin kabajna haadha keenya obboleettii keenya isin kabajna iddoo keessan beenna ulfina keessan beenna obboleettiidha haadha manaati haadha keenyati. Waa sadii guutuu qabdu garuu girgiddaatti nu dhiisina amaanaadha. Asirratti baatanii girgiddaatti dhiisannaa jettu namni kan biraa miidiyaa kana irratti ilaalu miti akka biyyi qubna gara dubbataa irra qaddii miti. Jiitu takka Qaddii dubbadhaan jiru amman suuriin hin jedhe qaddiin jedhe isaan. Dubbiin qaddii fi qubna gara walitti nuufu. Akka nama guddaatti qubna gara dubbataa irra. Asirra baatee maaliif jetta keessaan bilbiltee gorsitoo Mansuuriin hin jedhe qaddiin jedhe inni naa gaafatu isin nama guddaa akka nama guddaatti dubbataa irra miti kabajaadhaan dubbannu. Miidiyaa fi labiitiitti jechuun qabdu atumtinu inni kan saayyuun tolleeti dabaltaa maal. Allahu akbar dubbii qopheessutti. Maaliif gisee hunda dubbii qophaa'e nama guddaa miti akka nama guddaatti dubbadhaa jira miti. Jeetu taajoo nama guddaa marsii ittiin deeffatanii dhiise kalaas balleesseera jedhiitii zagga'i kalaas. No namni guddaa akka nama guddaatti of kabachiisee akka nama guddaatti dubbata qubna garan dubbadhaa qaddii dubbadhaan jiru. Maal dhufeesi jalaa hatee akka islaamaa tokkotti keessaan gorsiisin jechuun odoo gongora ta'e inni kun aan fudhatamu yoo isa ofimuu fi beekumsa nama biratti fudhatamaa qaddii keessaan naqee amma qubna gara dubbataarra. qalladi alabaa Bagan jedhanii qubna gara dubbataarra amma immoo qubna garanii fi qaddiin bootaa qaba. baga jettanii deebiin qabdu gaa eega baga Inni naa gaafatu maaliif naan jette jedheessa kana. Amma Dr. Mansur taajuu nurraa mi'uutii godhi dhaga ilaa. Dhagai. Dr. Mansur. Abet. Mujee kanallee jedhi taajullee jedhi mi'uutii nurraa godhi. Maaliifi nama lama ta'anii yeroo jarri shamarree tokko mucaa durbaa tokko akkanatti ka'anitti as faraarraanitti naasaanuu hin ta'u jechaadha. Anammayyuu nyaataa rukutaa shamarran jimmaa rukutaa oofeetaaf rukutaa warri dhiira jimmaa malee neesseetti alwaddi. Haadhiin akkamii? Wayyaa ilaa mustarqaadii dhaggeeffadhu. Mustarqaadii hin qalladaaran mujeeniif mansuur beektaa. Jennaan ailaabiyu minaamin jettee warra inni iddee biraa mataa durbaatte naannatu girgiddaatti sinna'ee halaala keessanii hin jedheeniin. Okkee akka taajuu nama jedhe yookiin dhuguma qirrisinitti jedheera ta'e mansuurii fi bahu. Mansuuriif hin jedhan yoo qirrisin jedheera ta'e dhiifama. Ani qaldiidhaaf hin jedhe dhiifama. Kana siniin jechuu kooti yoo kana ta'e. Garuu immoo
isin lamani mujeef mansuuriin hin jedhan aylaafu minaamin nun jettu ani qalbii jennaanan hiinatu girgiddaatti sin dha'ee jedhe isa kanaaf dhiifama kana siniin jechuu gooti yoo qubna gara akka namaa dubbanna ta'e garuu qalbii akka kanaa dhiisa kalaas qalbiinuma akka kanaa dhiisa kalaas hin barbaachisu wanti akka kanaa nama guddataa mee bicuusiisin dhiifama siniin jedhe miti kalaas dhiifama kana siniin jechuu koo yoo badii ta'e dhiifama qalbii seenan siniin jedhe okkee. Fitta ijoolleen baga jedhu isai obboleessa jiraate obboleettii yoo. Kooma soorii baga jedhe qaama obboleettii isaatiin marrakkoo qaba. Hidhatteettaa yaada kee jiitu. Jiitu buusuu fi gaadhi. Hin finne nan baasnee. Wallaahi Doktor Mansuur ibidda taate miti. Ijoollee. Mansuur ati har'a maal taateettis? Dombo caalaa itti malee iyyuu nanu. Kamin naasaa jiru nama keessa badee jiramu. Walloo namatti kun jedhaa walloo na dubbattu anatti qabbana waan isa dubbu. Dhaggeeffadhuma dhuguma rabbi isaan dubbachuu dhugaan dubbadha wallahi kutaa hunda keessaa shamarran akka jimmaadha kabajaa namaa qabdu hin jirtu dhugaas maalintu kana isaaf wallahi laazim. Amma shamarran biraa wayitii si arrabsitu jechuun kabajaa isin qabdu maal hin jettu shamarran jimmaa wallahi hedduu takkaan hamman biyyoota akkatti jechuu kabajaa namaa qabanii ehtiraama namaa qabanii wallahi maashaallah tabarakallah gurraan dha'inaa maashaallah galatoomi wallahi galatoomi giiftii keenya akka keetii kana kan nuti barbaadaa jiru amma jiituun warqii dhala jiitu baay'ee tokko jaalladha. Ragaa dhuftee deemasi ragaa dhuftee wasilaadha. Ragaa dhuftee Mansuur akkaan hin boosne hundee. Muti wasilaa Roozii galchime erga silaan agarsiisin jedhaatti dubbataa jiru bee. Maalimuu fina mana eenyu nan baatee ka'ee. Izaddii watu deemi. Izi shabira deef beela jirti. Agaraan tokko baay'ee kimiuti zuuzuu hin jirtu ani zuuzuu jirti reetan dhufee iyyuu baatu. Zuuziin sirraan jitin. Bayi malanti Zuuziin sirraan jitin. Wiyyee dhufan kaasaan kuisa jandaa fide maali machuu dhuftani isin jimmaa deekaa kee geejjara bifti yoonaan haasa'uu barbaadde yookiin walloo himal yookiin shawaa himal yookiin bakka Doktor Mansuur maqaa Mansuur waanan sii kaayisa dhaggeeffadhu akkuma deebi akkamitti laa kun laalaa gaalaa laa kayyatti mataa nama dhaabatu namni guddi Jammar Mansuur guddisa roozii guddisii dubban wallahi badaanaa riisa Mansuur wallahi in kolfaamsi wallaa namni dubbatu qalbiitti jijjiiru malee wal dhaggeeffadhaa beekite tokkotusi akkana guddaatti wal gorsina. Waana silaa waan ummata gorsitu yoo fiikeetti akkana ilaaltan minno anti shimaa'ila dhagee tokkottani Mansuur no dhagee Mansuur Doktor Mansuur jedhu dura Doktor Mansuur jedhu Doktor Mansuur jedhi wallahi Doktor Mansuur jettu baay'ee naasuu. Tokkoyyuu barane Doktor Mansuur doktorummaan keessan qoon mallee koo wagana kan yaani qajuun bara Doktor Mansuur dhaqqoo qabu bara garuu dhagee waan sittima dhagee waan sittima isuma haqiiqa rabbi an kolfaa fi miti mudiidhaaf miti. Roozii jecha nuu jennu faayidaa ooko. Roozii Mansuure garuu jecha safuu waan akka mataa keenya cabsuu asirratti akka hin dubbanne wannan isinii kun keessatti awantaa qalladaa waa biraa garuu waan mataa nu cabsu waan mataa nu tuqu ijoollee keenya akka waa kananaaf akka beetan fataa'edha garuu. Nus kan barbaadu waluma kabajnee taphachuudha bakka dhiirri keenya saree keenyas kabajnee xiyyi taphannee kolfina kan jenne kanuma. Qalbiinuma keessa humna garuutti naa jedhama. Wannan isin jibbee jedhe ofitti manummaa qabdan malee. Mansuure qoy. Tokkoffaa uffatamummaatti ati jettu kana qoytu waa wayina irratti arge Mansuure irratti. Tokkoffaa uffatamummaa jettu ijoollee durbaa sooshaal miidiyaa irra gadi xabumaan qabdee ijaaba keessan ofirraa fuudhaa ijoolleen durbaa mataa qabdu jetti.
Ani gaa sooshaal miidiyaa irratti beektuu yookiin immoo bareedduu jedhee mul'achuudhaaf hijaaba kofirraa gochuu qabaa sitti. Moo ka'ee hundi kuu gangalchee hundi kuu sitti agarsiisuu hin qabaan. Moo ka'ee qullaa deemuu hin qabu sitti bareeduudhaaf. Yaa fi sooshaal miidiyaa irra jirra. Bareedanu maal bareedu uffattanis bareedanu. Wallaahi dhaabin ila bareeduu miti maa ila quttoo isii caammaa malee lafa Asaman billah meeme la shamarran utuu kan wallooti kan utti simmin kutu la inna hina kana jettu la simmin kutu inna hina kana jettu kot isino waka Obbolaa keessatti nama jala naannoo Mansuur dhaggeeffadhu maqadhii isiitii dhaggeeffadhu humna gara dubbatamaadha rabbii sodaatu biyya nama dhaggeeffadhu nama naarsinii Mansuur isuma dhuguma rabbiin akka kun dubbadhe. Doktor jedhi maqaa koo Mansuur atti bahi Doktor Mansuur yoo na waamtan. Doktor Mansuur habibi rakkoo hin qabu. Dhaga ilaan yookiin immoo sitti bareeduudhaa jedhee yookiin immoo nama sooshaal miidiyaa irratti bareeduudhaa jedhee hirqaana koo hin dhaabbadhu. Tiktookii geestii banee taa'uudhaa jedhee immoo shaarbii koo ofirraan fuudhu. Maalummaa koos gadi hin buusu. Okay, we'll do for you just wait. Ofirraan fuudhu. Na jaallattu. Na wajjin taphatu yoon si tamachee jedhe. Na jibbitu sirbiraan gad bu'ee deema. Garuu immoo shamarran jimmaa jettee habibi maqaan hin balleessine. Isiniin haasofne yeroo kan nu fuunu shamarran wallootii fi hawaasa. Kan si fuudhu miti. Kan si fuudhu miti. Lagizeedha isin lagizeedha bakka caawwataa maalat. Oke, Dokter Mansuur dhaggeeffadhu gaadhiifama naa godhi. Dokter Mansuur asirratti waan tokko hin dubbadha gaadhiifama naa godhaame yeroo tokko. Fuudhi Mansuur dhaggeeffadhu. Ammas ikkoo kan nu siin jedhaa jirru. Oromiyaa keessaa mitiin siin jedha yoo barbaadde Itoophiyaadhaan alatti waan ta'e kofuuchuu mirga qabdaa Mansuur. Maaliif jaallatta maaliif fuutaa miti dubbiin jiru laama. Garuu ajandaa nuun godhatina. Akkuma miidiyaa irratti qalliin qalladamu bootaa qaba. Dhiira keenyas haa ta'u, durba keenyas haa ta'u, saree jimmaan keessaas haa ta'u. Ajandaanuma kana qallii hin godhatina. Qubna gara keessatti haa ta'u qaldiis dhiisaa waan akka kanaa jenne malee shamara jimmaa konfidensiin qabda hunda jettu jismii isii qullaa baaftee dhuftee asirratti agarsiisuudhaan moomaa hin ree qaldiiniif qubna garri bootaa qaba Mansuur ati nama guddasa biyyii miti sammuu kee bani yaada hojii jedhaan qubna gara maal qabdu agarsiif maasidaatu qo'e ishii ati kan shamara jimmaa hundarraa uffata baaftee dhaaluu barbaadu warra keeti ilmoo keeti qaldii maalii qalladdaa qubna gara dubbataarraa Mansuuraati maaf qaldii akkasa biyyii taata dee Enggak, makan di kesa dan turun isi faedah kamu ber. Dokter Mansuur dhaggeeffattu haasa'uu deemte waa'ee mataa keenya akka bidilibsiitti uffattee raftee nama tokko lama kan mataa hin qabne argitaa sirriitti hin dhufin jedhee miidiyaa mataa akka godhaa jira mataa sitti fakkaataa jira kan jira. No. Dhuguma sun haqiiqa rabbii keessaa nama gangalchitee dhuftee mataa jara yoo hin qabne hunduma jala akkaataa sabida. Ani yoo dingata mataa hin qabaanne ikraam yookiin immoo jiituun mataa qabu ta'a. Yoo jiituun hin qabaanne yookiin ani yookiin ikraam hin qabne ta'a. Hundinuu mataan ijoollee jimmaa mataa waa taatu miti habiibi. Insoo bobboo mataa shurrubbaa qabna nuti. Wallaan dura dhaabana waan kana. Wallahi mataa shurrubbaa qabna. Namni tokko lama bakka fedhe keessa ni jira hundinuu mataa hin kan hin qabne. Nama suusuun bilootte kana hunda jala biloo kiyya laa kaasu. Irraa fuudhee kaa wasilaatta. Kanaafuu nama fedhe Koomentiin taane barreessaan buluu faaranii Mansuur maal taate sababa keeti ijoollee meeqatu rafamaaranii koomentii jalatti Mansuur rabbii sodaadhuun gaati. Maal taate waan jala barreessaan anu dhaaltaa jirtu qaldiiti jammartee jalqabanii waan meeqannuun jedhamaara Mansuur sitti maal jiraan. Hayaaf wayyaa abbaatu ofirraa fuudha. Si jaallanna si kabajna. Garuu dhiisi harka keetiin kabajaa namni si qabu ofirraan fuudhini. Maal taartaa? Gaagamaa. Ndee? Nama zuuzuun buluutte tokkoon nan laalaala waan jarri barreessaaraan. Wallahi nama dhibbu garuu. Maaliif Ani dhukkuba maadii bareeraa fi koosiniitu maadiidhaan baay'eeraa fi dhukkuba isaa himeeraa fi deemee dhukkuba isaa sana maal akka ta'e gannaa dhaggeeffatee kee akkamittiin kan waan akkanaa bartee kiraam jedhee of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wacina dhaggeeffadhaame dhagna dhaggeeffadhaa wacinaa ta'e tokko taphaa qaldiidha jiitu maaliif haa ta'an kutanii foogii baaftanii akkanan taanamu akkana ta'a shamarran jimmaa mini qaldii qoosaa qofa mara maanni isin zimmittanii waa baatan qaldii ta'uu barreef dhaabi jennee kadhataarraa mirga silaa obboleessa koo nan kadhadhaaraam qaldii akka ta'e bareetan dhiisi jedhaara koomentiin moolaan erga silaa waan jedhamaaru kanumatummaa jandaan godhatama qaldii ta'uun beekna bar dhiisii gaa qaldiin jedhaarra dubbisii gadeera qaldii ta'uu isaa wallaallee nus garuu immoo qaldiin akka kanaan qalladamu anis nitti meera dhiiras ta'ee durbas ta'ee saree jimmaa keessaa yoo akkasiin bootaan taanetti akka qaldiitti kaafamuun barbaadoon kanaafuu dhiisaa hin gaa qaldii keessa turuun gaarii mitiin jedhee malee qaldii ta'uu isaa baree bara qaldiidhuma kana booddee waa biraatti jijjiiramee dhufa deebi'e. Maaliif iyyuu guddaan keenyas kalas waa biraa qayyaraa isaa okke kalas okke qayyara doktor kalas qayyaraa jenna Mansuur dhiisi isin jedhee sitti meeraa. Yoo mana gaafadhaa gaa shamarran jimmaa yoo mana gaafadhaa kan dhiisu. Mataan gad dhaabbatu. maalitti masi gaafata Qoy Mansuuree koo dhaggeeffadhu akka nama guddaatti dubbataa irra miti amma dhiifama maaliif si gaafatu ishii natti miga si gaafanna yoo badii qabaanne rakkoon qabu maaliif si gaafanna ishii natti jaratu kee kamaara jaratu dhiifama si gaafatanii bantu maal jechuudha garagalchi miilli mataa hubannee dandusuma kanaa daasee maal nyaata adda kursii ganamaatti nagaadhaan ijaan adda shakkisiisaara wallaahi Ustaz Taaju irraa rabbii nama guddaa waan taateef hinaasayii waan akkanaa. Nanaasa. Rabbiin jechuun hin kabajaan si qabu sirraa fuudhaara sitti meera Taaju sin kabajaan akka obboleessa koo hangafaatti si kabaja Taaju sin jedhu sitti meera. Maaliin jedhi mucaa maal ta'e namtichi jiru maal barbaaddaati rakkinni keenyaa wajjin maa inni. Eenyuun caaltee giddaatti dhiittaati islaama miti. Ati ajaban qabdu akkam giddaatti. Taaju qoosaadha Taaju asa. Namni aasee jedhe jala dhaggeeffannaan Anjaraan qalbii fan jedhe Mansuurii fi intinaadhaane mujaahidiin qalbii jara lamanii jedhe jara dhiifama gaafadheera. Maaliif akka sabijoo sabiyyi gisee hunda naqaa gootaati nu gorsite ennaan naqaa gootaa? Isa wal kabajuun gaariidha gisee hunda nama nu gootaa guddaa isin kennanii isin kabajuun baataa kabajaa keessanii taa'ame. Jiitu understand. Understand jitu. Ati akkana jette. Roosii Mindino. Siin jette siin dhiira jimmaan jenne siin jette Mansuur dhaggeeffadhu. Sababaati kaafteef noo meeq ani nan kabaja Taaju nan kabaja sii fi mansana mujaahidiin hiniyyee maal jedhe mujaahid dhaggeeffadhaa na jedhan dubbatinaati. Mujaahidii fati maal jedhe mujaahid faayidaa tuuluun jechuu diddani nuun jedhaa kaa akka nusin hin rabsine jennaan natu girgiddaatti sin na'een jedhe isin lammaniin hin jedhe. Dhiifamaa yoon isinitti balleessira ta'e yoo kun dhuguma qaldiifan sina jedhe dhiifama jedheera. Inni immoo gisee hunda dubbii tuttuqe maaliif akka ijoolleessa biyyi walitti naqanni nama gudda miti? Islaamummaa shukkanaa kennee moo rabbitunaa kennee hoo? Mansuure an siinan jedhe malee nama biraatti nan jedhe ani gadan si deebiseen siinan jedhe. Ande. Amma iyyuu siinan jedha. Bakka islamaan bakka shamarran jimmaa bu'aatti doktor Isaa dhiifama jedha yoo ta'u. Billahi al-azim sin gaafadhu. Uqsum billahi al-azim sin gaafadhu. amma waan tokko jira wanti sin waan namni miira keessa sin galchuudhaaf taphachuudhaaf qosuudhaaf maal miira keessa galtan sin kanan beektanu sin waan akkasuma harsuudhaaf sin haasa'u. Isa diin tapha nuuriin jedhii shamarran keenya arrabsaa tamii. Qalbiin akka kanaa jiru qalbii gadi jedhaa dhuftanii nama arrabsistanii kaatanii. Kanaafaan gaarii wajjin jiraattu dhiira jimmaa jibbitanii kennaan achuma dhiira jimmaa hunda miti. Mansuuriin bicha arrabsaa irraa hin gara Mansuuritti deebisan. Ekkoo dura jalqaba hundootti nu arrabsaa turu wanni. Maal jechuudha maa? Wallahi qoosaan irraa dhaabaa shamarri keenya nuyiif jechuudha isiniif isin warra miidiyaa dhufee shamarra basagal bareef isinitti tapha yoo ta'e warra biyya jiru birqiidha isinii galee warqiidha isinii galee warra gadi abbaa argitan shamarra keenya fuuchuuf dhiirri bakka biraa bar guyyaa falkanitti gaggabee argataa hin jiru barra isin amma sirgubbaa baatanii kuuftanii tiraansaasan kabajaa gadi
Jimmaatu na biratti Ikirame kabaja. akka taasaattu miti asitti warra biyya jirus ta'e warra biyya alaa jirus ta'e shamarran Jimmaa kabaja qabu daa'imandiidha isin nu garabbii garuu dubbii qoosaa namni taphatuu fi miira keessan galina okay. Qoosaa shamarraa keenya nu jalaa hin arrabsinaa jenne nu qoosu koyi maali kaamilii wanti qoosa nu waa meeqa jira duniyaa kanarra dhaqanii shamarra keenya arrabsanii qoosanii shamarra keenya arrabsanii itti qoosaadhanii uummata fidanii dhaabaa waan akkanaa nurraa waa baay'ee jira wanti qoosanii taphata. Ayyee dhagga egaa shamarran keenya arrabsinaa bakka shamarran keenya falmaa jiraatti rakkoo shamarran keenya maalii jedhanii takkaafatuun. Gati maal ta'a? Ekkoo rakkoon keessan maanni kan abbaa barbaadan wajjin jiraatanii nun jettanu. Abbaa maatii maannisne kan biraa wajjin jiraanna. Ijoollee biyya keenyaa jibbineeti. As gubbaa lamaa kana kanatti nu arrabsaanii wajjin jiraataa jirtanii yemmuu akkanatti arrabsaanii jirtu. Maaliif arrabsan ture? Laa nuti dhaggeeffannaan abbaan fedhe deemee nama fedhe jaallachuu mirga isaa qaba. Itoophiyaa haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Musliimaa haa ta'u malee deemee ajaa'iba isa Baangaalii Paakistaanitti heerumu immoo isin wajjiniin hin balaaleffadha isa akkasana. Sigalee isa saba biraatti heerumaanuu isin wajjiniin hin balaaleffadha. Garuu isa Itoophiyaatti jireenyaan barreessa sin jettan waan deewlaachuun jireenyaan barreessa isin madaallee finnee kaanee isin marannee finnee kataachisinii jennee leelaa maal jedhamti leelaa keessatti namti ilaallee aandanyaa qotu. Min taamata. Nuti maaliif jaallattanii miti nun arrabsinaadhaan dhaqee waa tokko nuun hin jedhin shamarra keenya hin keekina baafetan jaalladha. Kanumas. Eeyyamoo gabbaan kaanamu akkamitti eeyyamtuma akkamitti bakka biraa jaalladhaa ta'e nu eeyyamtuma. Maan nu arrabsaa jirtanii miisinas gubbaara obboleessa keessaniin. Nun arrabsinaa akkas nuti obboleettii keessanii haadha keessanii nun arrabsinaa kaa'oon nu jaallachuu barbaaddan. Yoo wal kabajnee waliin jiraachuu barbaanne nun arrabsinaa. Sinis nu kabaja nuti isin kabajnee walii wajjin jiraanna yoo waliin feene illee wal kabajnee walii wajjin jiraanna. Mansoor asbun Allah wa ni'mal wakiil wallahi laazim naman taatuati muja maal taateeti naman dhageessu ati kalaas ajandaa jijjiiraa qalbii akka kanaa jijjiiraa kalaas hin ga'a yaa jamaa nama guddataa mee bicuusi. Okay, Dr. Mansoor, please change. Shamarran Jimmaa mataa qabu biyyattuu kaalee jechuudha. السلام عليكم. قاعدة كده. أيوة السلام. درام مو دكتور جد. دكتور مسؤول جد. والله دكتور Awwan tokkoon isinitti rabbiin itti isaanii kabajaanii abbaadhuma tos qinneessa bootaa xinnoof kaa'urraa dhiisnee ittinaa jenna nagaa ta'a. Ani ijoollee Jimmaa hundi keessanuu isinin jaalladha isinin kabajaa Mansuuraati immoo hojii kee rabbisiifa kaffalu. Bakka amma miira keessaa ba'a okay shamarran Jimmaa daa'imandiidha shamarran Jimmaa is daa'imandiin Afrika okay maan Jimmaa abbaa jifa daa'imandiidha. Forjiti yuun ta'an. Forjiti yuun abii biiganaatu ma warbaadu. Isa shamarri bakka biraa kijibee fuulatti waa sagal godhatee rifeensa bitee mataarra kaa'atee isa goyoomsu dhuguma itti isuma dibatanii bultiin bareedanu birrii maarfatu biyyoo nyaataa. waan biyyaa baanee beekanii waan fuulatti mokkatan bitanii shaalla. Nuti dalagannee of jijjiiruu dhufne malee paawudara binnee fuulatti laaqnee isa mataa wanta rabbiin haraama godhe halaala taasifnee miidiyaatti dhiira qalbii fuuchuuf miti sii galee nuti biyyaa baanee. Isaatu nortaan onna galtan abaabtuun. Dhaabbata hundi keessaniif na dhaggeeffata. Haasaa kanan jijjiirtanii waan jedhamtan ajandaa biraa fidaa ittiin taphaddaa ittiin golfaa okay shamarran Jimmaa ende Maammadoo Jimmaa all of nama wal galchee waa dubbataa. Naaf addannaa kumin Afrikaadhaam ijoollee Jimmaati okay bakka cheenchi godhaamame asitti Khalid welcome. Takiyyaa amma taadhaan beennaa faddannaa kun jedhee ijoollee Jimmaa jedhee jala deebi'an dhugee gaafate na bakka. Yeroo hunduma Jimmaati. Muziyyee. Dr. Mansoor. Amma dhaggeeffadhaa. Walitti deebinaa nagaadhaa wala faarsinoo ta'e Dr. Mansoor dhiifama jedhaa wali shamarran Jimmaa hundi keessan.
dhiifama siin gaafadhu dhukke yoommoo diddee nu arrabsida ta'e guyyaa tokkoon miidiyaa irraa ol si galcha. Dhiifama garuu siin gaafadhu. ምክንያቱም ማሊፍ akka itti nu arrabsaa jirtu ni beekna jecha waan ta'eef. Muziyya dhaggeeffadha. Ishee. Ofii keessanii teessanii nu akkana amma jettanii asii taa'anii godhaafii achi taphattan utuu gadi buutanii mana keessan banattanii dhattanii wal faarfattanii. Kana kiyyaan abbaan guraagee haati Somaaleedhaa dhufteettanii jimummaa fedhanii wal loltuu. Jaallattuu jibbituu shamarran jimmaa daa'imeettiidha. Shaamaadha shamarran jimmaa. Baa'oo. Sama. Laayitii Antugaan dubbadda. Gowwoomti jala fiiguu duugaa jedhigaa jedhe. Afiifi warabbal kaaba ani gaa yeroo naan hin kolfa dhiifamana godha. Yeroo miira keessa jiru hin kolfa baay'ee. Ani shamarran jimmaa shamarranuma jimmaa isa dhaabadheen arrabsame haadhatti kan kun adeessee keessaa bahee jimmaa warri biyya nu keessan taane dhugaa qabdu waan fedhan jechuudha. Obboleettii kan koo jimmaa haati koo jimmaa yaadni koo jimmaa fikiranyaan koo jimmaa sana kama Somaaleedhaa Muziyya amma doktorri kun dhiifama gaafachuu Akka muziyye. Oromoo qulqulluudha. Ma barbaadde abbaa isaa amma beeksisi bakka hundaa amma torbaadha. Akkamitti arrabsitaa? Abiibi torba miti yoo siin lama lakkaa'atte an oromummaa ofirraa murteessan Gondarii takkan lama. Yoo nasi jaalladha akka Galtu galti malee. Wallaahi galtu galti malee. Dawwadii jala biyyaatiin kaa'ee dhigaa gaara keenya. Amee shamarran jimmaa. Gaawa. Ilaali kana namoota waa inni hundee lulaa ila waa inni hundee lulaa gurbaan nu gowwaan kun tokko shamarra jimmaa tuutti fidanii akkatti jaallatanii qaban shamarra silma sadduuniif jimma moolirraa kan godha bara muziyya dhiifama Alaa maal dhaggeeffatu. muziyya dhiifama Wallahi dhugaadha. Sadduuniif jimma baafii ta'u dirraa. baafii qaba sadduuniif jimma habiibi Dhugaa jirtu irratti Muziyye amma ijoollee kana walitti nagaa taa'imne deemna. Doktorri dhiifamaa jedhan hundi ijoolleedhaan. Muzee. Wallahi jechuun dalga baate malee yoo isin yoo shamarran jimmaa hundi jalaa wal baanii doktor keenya dhiifamaa. Amma doktorri wanti beekuu qabdu heddee rakkoo keetii siif ilaallaati waan ati rakkattee dhuftee akka jetteen garuu warra si kabajan jiru waan ta'eef I'm sorry ijoollee jimmaadhaan. gonkumaan jedhin. Laa wallahi. Habiibi rakkoo isaa beeknee himnee irraa dhiifama gaafattu dhiiftu kun gojiin kanaa maalirraa guutti maalirraa hiriirti ishee. Batiin kan keenyaa nuti shamarran jimmaa tokko faaratti mataa hin qabnu lammaffaa irratti immoo jaalala hin beennu jedhanii mansuuriin dhiifama gaafachuu qabu. Mataa keessa isinuma abbootuma hin qabu mataa isinuu moluu. Izattiin haasaan bal'aa. Ati immoo baatti dabarfatti abbaadhuma jalaatiin qabu jettee. Hin qabnu midhaan mintaa mataan hin qabnu. Karabbaasaa mataan keessi jaala. Koi izaddi. Laa kunoo ilaalaa ilaa shawaa kana laa asuma rakkisii dhufe kalaa. Amma qoi akkam jirtu gubbaarra amma jala nagaa keessanii afachaan dhimma qaban seene. Okay, Mimi. Haati koo jimma jedhee ka'e namni wayi abbaan koo jimma jedhee ka'e okay obboleettiin koo jimmaa okay moo mushkila jaalalleen koo jimmaa jedhe ammoo kanattiin kaddaame wuu naan doye dhugaa kalaas rifeenti nyaachaa meeli kun maal jechuun maal jedhaatti joo naan galle wallahi irra deebime Mimi shawaa munaasibesh no. Maal sirraa mina sibena at maalas sabdeeti jaalalleen koo jimma jettee yaadamoo lama qabda waan takkame Shawaa qabaasila. Hindi kalaas asumatti maqaa isaa balleessa kuno
Ate kurba. Muaz. Rifat mana mutare. Ana Aggeeffata. Ana isa dhugaa dubbate. Doktor Siimii Kan itti ijoollee jimmaa gowwoosu gaadhaa maaliif?